Bismillahirrahmanirrahim. Okay, arrah short and precise one day yaadannoo gabaabaa komantii irratti yaadanaa kannaa turtan wabeeffachuudhaan waan fuuldura keessanitti bu'uura isiniif ta'e qormaata hatta warroonni qoramanii jiran yookiin kan hin fatanamii yoo jiraateef illee kan gargaaruu danda'an haa ta'u immoo general knowledge jedhamu barnoota kuufa waa'ee beekumsaa barnootichaa kuufachuudhaaf warra especially kutaa torbaa kan kutaa 8 amata seenu taaniif viidiyoo akkaan gargaartu jechuudha kan inni nama waraabee isinii dhiyeesse kuni keessa select godheeti sirriitti hordofaan isin jaa hedduu isin gargaara waan ta'eef maal jedha saayinsii waliigalaa kutaa torbaffaa boqonnaa 4 irraa hin kaasee beekamaa dhagaa akka kanaan dura isiniif ibsee viidiyoo guutuu isaa isiniif gallakkisaa ture yeroo adda addaatti haa ta'u kun ammoo wanni adda isa taasisu maali viidiyoochi waraabbiin kuni bifa xiraatii qabuun jechuun short and precise waan ta'e short and precise yeroon jedhu yaadannoo bifa namaa galuun bifa gabaabaa ta'een waan barreeffamedha jechuudha karaa gabaabaadhaan qabachuudhaaf sirriitti isin gargaara jechuu kiyya. Fakkeenya waa'ee seelii akka bu'uura lubbu qabeeyyiitti jedha boqonnaan 4 kuni seeliin bu'uura lubbu qabeeyyiitiif murteessaadha yookiin wantoonni lubbu qabeeyyiin uumamuudhaaf jalqaba seeliitti uumame. Kanaaf seeliin akka maalitti ilaalama akka bu'uura yookiin wantoota lubbu qabeeyyiitiif kan akkasitti ilaalama waan ta'eef jechuudha. Cell is the fundamental parts of a living things jenini. Seeliin wantoota lubbu qabeeyyiidhaaf fundamentaalidha yookiin a basic jenini yookiin bu'uura jechuudha. Dura seelii uumama waan ta'eef. Kanaaf waan seelii jedhamu kana saayintistoonni yeroo hedduu baayoloojistoonni jechuudha. Lubbu qabeeyyii keessatti bu'uura waan ta'e kana maaliin adda baasu? Ijaan kan adda baasuu hin dandeenye waan jiruuf jecha maaliin adda baasu meeshaa maalitti gargaaramaa turan kan jedhu yoo laa dubbannu maayikirooskoopiidha jechuudha. Meeshaa maayikirooskoopii jedhamtu kana jechuudha. Maayikiroo yeroo jennu ibsa duraanii keessatti isin kaayatin jira. Maayikiroo jechuun wanti xiqqoo yoo ta'u iskoopii jechuun mul'isee agarsiisudha. So jechi maayikiroo jedhu akkuma kunoo viidiyoo wanta mata duricha kanarraa hubachuu dandeenyutti maal jedha jechi maayikirooskooppii jedhu jedha jechoota giriikii lama irraa dhufe yoo ta'u maayikiroos akkasuma iskooppiidha jedha. Maayikiroos jechuun xiqqoo smallest part paartii baay'ee xiqqoo taate jechuudha yoo taatu iskooppiin ammoo jechuun immoo ilaaluu yoo ta'u maayikirooskooppiin akka waliigalaatti meeshaa optikaalaa leensii yookiin leensota qabu ta'ee maayikirooskooppiin meeshaa optikaalaa kan leensii qabu leensii ijaa waan jaamu jira ijarratti hundaa'ee waan hojjetame jechuudha waan agarsiistu jechuudha. Leensota kan qabu ta'ee wantoota xixiqqoo ija qullaa yookiin ija qofaan mul'achuu hin dandeenye akka inni guddatee mul'achuu danda'u kan taasisu jechuudha. Kuni maal jedhama? Just maayikirooskooppii jennaanii turre jechuudha. Akkasuma waa'ee kalaqamuu maayikirooskooppii kanaa wajjin wal qabsiisee keemistoota hedduutu ture garuu jeneraalii yeroo jalqabaatiif namoota lamaa ture bara 1665tti akka lakkoofsa Habashaa akka biyya keenyaatti jechuudha. Namni lammii biyya Ingiliis ta'e Roobert Hooke namni jedhamu maayikirooskooppii ofiisaa tolcheen solloqqee mukaa yommuu daawwatu maayikirooskooppii ofii tolchee yeroo laalu kutaalee xixiqqoo hedduu tokko arge jechuudha. Solloqqee mukaa tana gisee laalu kutaaleen xixiqqoon hedduun kunis seelii jechuudha moggaasiniinis kutaalee xixiqqoo kana gisee kan solloqqee mukaa tana gisee laalu hedduu arge kunilleen seeliidha jedhee moggaase jechuudha. Jechi seelii jedhu kun yeroo kana booda hojiirra ooluu eegale jechuudha. Yeroo Roobert Hookiin waa'ee muka kanaa irratti qorannoo yeroo gaggeessurraa jechi seelii jedhamu kun hojiirra ooluu eegale jechuudha. Itti aane yeroo muraasa booda gara waggaa 8 booda jechuudha. Bara 1673tti akka lakkoofsa biyya keenyaa yookiin lakkoofsa Habashaatti immoo namni lammii biyya Holland ta'e tokko Antonie van Leeuwenhoek maayikirooskooppii Roobert Hooke jedhamu caala kan fooyya'aa ta'e tokko hojjetee as ba'e jechuudha. Innis seelii biqiltootaa, seelii sanyii kormaa kan namaatis ta'e kan wantoota lubbu qabeeyyii hedduu ittiin qorate irra fooyya'aa kan ta'e jechuudha as ba'e jechuudha. Kana booda saayinsii waa'ee maayikirooskooppii jedhamu kuni as ba'e ibsamuu yookiin qoratamuu eegale jechuudha. So faayidaan maayikirooskooppii eegasii as saayinsii kanarraa yeroo fudhatamu maal ta'e waa lama ta'e. Tokko guddisee mul'isuu wantootaati. Wantoota guddisee mul'isuudha inni duraati. Inni itti aanu immoo waan guddatee mul'ate san adda baasee agarsiisudha jechuudha. Fakkeenya seelonni
waan qaban qabanii seeliin biqiltoota seeliin bineeldota caasaalee hedduu qaba. Guddisee erga mul'atee booda caasaan seelii biqiltuu tokko guddatee mul'atu achi keessatti seelota san addaan baasee agarsiisuu hojii isaa ta'e jechuudha. Maayikirooskoopiin hojii lama hojjeta jechuudha. Tokko guddisee si mul'ata akka ati dubbistu faasi godha. Lammaffaan waan san adda baasnee akka nuti beeknu gochuu ta'e jechuudha faayidaan isaa. Kana booda faayidaa isaa kana booda erga dubbannee booda maayikirooskoopiin kun iddoo lamatti qoodamee jechuudha. Maayikirooskooppii salphaa fi maayikirooskooppii koompaawundii jedhamee iddoo lamatti saayintistoonni baayoloojistoonni ispeeshaalii bakka lamatti qoodan. Maayikirooskooppii salphaa, maayikirooskooppii koompaawundii. Maayikirooskooppii kana maaltu adda isaan godhe? Maaltu differensheetiin isaan gidduu jiru maali? Tokko leensii ilaaltuu irra dhaabbateeti bakka socho'uu fi socho'uu dhabuu isaa hundaa'eeti. Fakkeenya maayikirooskooppii salphaan bakka irraa fuutee bakka sochoosuu ni dandeessa. Fakkeenya maayikirooskooppii salphaa kunis leensii harkaa jedhama. Leensii tokko yookiin inninis ilaaltuu tokko qaba. Leensii tokko qaba. Leensiin harkaa fakkeenya maayikirooskooppii salphaati. Akkasuma guddisee hamma dhugaa wantoota san si'a meeqa guddisee mul'isa? Isa dhugaa irraa jechuudha. Si'a 10 ol guddisee mul'isa. Kuni itti fayyadama irratti garaagarummaa qabaachuudhaan kan ka'e malee faayidaan isaa takkuma. Maayikirooskooppii kan koompaawundii kan jennuun kun immoo bakka fuunee bakka yeroo hedduu hin deddeemnuun iddoo qorannaa faadhaaf waa qorannaa gaggeessuudhaaf qo'annoo fi qorannoo wantoota lubbu qabeeyyii ta'an irra yeroo gaggeessuudhaaf deemnuun kan nuti itti fayyadamnu maayikirooskooppii koompaawundii osoo hin taane maayikirooskooppii leensaa salphaa kan jedhamu kana jechuudha. Maali garaagarummaan isaanii? Maayikirooskooppii koompaawundiin ilaaltuu lama qaba. Inninis ilaaltuu lama qaba. Garuu wanni inni guddisee mul'isuun isaa gosa lamaa jira. Tokko leensiin ilaaltuu dandeettii guddisuu mul'isuu adda addaa qaba. As keessatti leensii ilaaltuu waan jennuun kana jechuudha. Leensiin ilaaltuu hedduun isaanii dandeettii eddattoo si'a 10 guddisee mul'isuu fi akkasuma leensii wanteessaa kan jedhamantu jira. Leensii wanteessaa kuni gurguddoo sadiitu jira. Tokko leensii abbaa aangoo gadaanaa jedhamu jira. Abbaa aangoo jiddu galeessaa, abbaa aangoo ol aanaa akka jennu ni jira. Bakka kanatti akkuma arginu jechuudha iddoo kanatti. Inni gaxaanaan si'a 4 guddisaa, inni gaxaanaan si'a 4, inni giddu galeessaa si'a 10, inni kaan immoo si'a 40 jechuudha. Inni zayitiidhaan cuubame wantoonni zayitiidhaan cuubnee achi keessa keenyee gaafa leensii maayikirooskooppii koompaawundii kana yeroo ilaallu si'a 100 guddatee kan mul'atudha. Kanaaf adda kanatti waan kanaatu adda namaa bee mul'ata jechuudha. Leensii wanteessaa waan jedhamu gurguddaa 4 akka kanatti adda baasnee beekuu ni dandeenya. Tokko si'a 4 guddisuudha gaxaanaadha suni. Inni tokko jiddu galeessaa si'a 10 guddisaa, inni tokko olaanaadha si'a 40 guddisa. Innummaan kun zayitii keessa yoo cuubame si'a 100 guddisuusaa asirraa hubachuu dandeenya jechuudha. Akkasuma waa'ee qaamolee maayikirooskooppii koompaawundii kan jedhamu egaa hedduu jira. Suni qaamolee maayikirooskooppiidha. Leensii ilaaltuu kan jedhamutu jira. Fakkeenya asitti jechuudha leensii ilaaltuu akkasuma leensii naanneessituu wanteessaa ibsa isaatii wajjin fuulduratti kaayatan jiraani. Leensii wanteessaa akkasuma qabannoo waan jedhamu jira, waltajjii waan jedhamu jira, qabduu slaayidiidha, murteessoo ifaa, fulleessa ifaa, short and precise. As duratti ibsi isaa kaa'amee jira. Isa kana adda addatti yoo dubbistan jechuudha. Kuni kana akkasuma qindeessituu fakkaattii sirrii, qindeessituu fakkaattii golallisaa, ejjennoo kun hundi qaamota maayikirooskooppii hojii adda addaa hojjechuudhaaf faayidaa garaagaraa nuu kennan jechuudha. Dubbistanii stoop gochuudhaan irraa fayyadamuun ni danda'ama. Kun ammoo deebii gaafilee gilgalaati. Gaafilee gilgalaa kana ofii keessanii shaakaltanii garasitti viidiyoo kaan keessatti hojjetamee jira. Ofii keessanii shaakaltanii eegasii waan kana eega sammuu qabatanii dubbistanii booda ofii keessanii dalaguutu isinirraa eegama. Maaliifi deebisaasaa viidiyoo kaan keessatti osoo ilaalle ofii keessanii shaakaluutu barbaachisaadha. Warri viidiyoo kana daawwatan jechuu fedheeti. Kabiraan waa'ee seelii kanaa yoo dhufnu seeliin bu'uura caasaalee fi dalagaalee lubbu qabeeyyii hundaati jedha. Bu'uura caasaaleedha, dalagaalee akkasuma lubbu qabeeyyii hundaati. Caasaan seeliidha fakkeenyaaf saayitoopilaazimii waan jedhamu jira, maayimbireeni seelii waan jedhamu jira, niikulasii kan jedhamu jira. As keessatti gaa vaakiyuulii waan jedhamu jira. Vaakiyuumii wantoota hedduu jira. Dalagaa adda addaa qaba. Dalagaalee seelota garaagaraa sanii fi caasaa isii maal akka fakkaattu, caasaan seelii biqiltootaa maal akka fakkaatu, kan bineeldotaa maal akka fakkaatu seelotaatu nuu haa asittis kunoo
adda addatti isinii kaayitin jira. Orgaanizimoonni gosa lamaa jira. Orgaanizimoota seel qeenxee fi seel hedduudha. Kanneen seelii gosa takka irraa ijaaraman orgaanizimoota seel qeenxee jennaani. Kan seelota garaagaraa akka namaa kunfaan akka bineensotaa kunfaan seelii garaagaraa irraa ijaaramanii kunniin orgaanizimoota seel qeenxee jennaani. Biqiltoonni seel hedduu irraa ijaaraman orgaanizimoota seel hedduu jedhamanii waan ta'aniif orgaanizimoota seel qeenxee hin jedhaman jechuudha. Hammaanillee garaagarummaa ni qaban gaa orgaanizimoonni hedduun hammaan garaagarummaa ni qaba. Kanneen gurguddaa ta'ee jira, kan xixiqqaa ta'ee jira. Kun hundinuu orgaanizimoota adda qoqqooduu irratti gaa'e. Kabiraa caasaalee seeliitiif dalagaa isaanii jira. Caasaalee seelii keessatti seelonni caasaalee garaagaraa qaba gaa jedheetiin jira as keessatti jechuudha. Kilik irratti gochuudhaan istoop gootanii waan kana yoo dubbistan hedduu takka murteessaa. Caasaalee seelii biqiltootaa fi bineeldotaa kunoo asitti. Membrane seelii, saayitoopilaazimii, niikulasii. Fakkeenya membrane seelii yoo inni sochii wantoota gara keessaa fi gara alaatti raawwatamu to'ataa jira. Look akkanatti adda babaasee jira. Faayidaa membrane seelii jechuudha. Sochii maal onni to'atu? Sochii wantoota kan gara keessaatti taasifamu. Alaa gara keessaatti jechuudha. Keessaa gara alaatti kan taasifamu kan to'atu membrane seelii jenna. Caasaaleen hundi ni qaban waan kana. Caasaaleen seelii hundi ni qabani. Saayitoopilaazimii yoo jennuun qaama caasaa seelii dhangala'oo ta'e orgaaneelota hedduu yookiin seelota hedduu kan of keessatti qabee jiru jechuudha. Hammatee of keessa jiru saayitoopilaazimii jedhama. Kabiraa niikulasiidha. Niikulasiin wirtuu yookiin seenterii isaa caasaa seelii dalagaa waliigala kan seelota keessatti raawwatamu kan to'atudha. Kiloroopilaastii fa'aa jira, vaakiyuulii jira, cicha seelii jira. Fakkeenyaaf kiloroopilaastii yoo jennee orgaaneelee seelii biqiltootaa keessatti argamu ta'ee halluu magariisa kiloroofilii jedhamu of keessaa kan qabuu fi iddoo footoseenteensisiin keessatti adeemsifamu jedha. Bakka footoseenteensisiin keessatti adeemsifamutu maal jedhama? Kiloroopilaastii jennaan jedha. Vaakiyuulii gosa hedduu jira. Vaakiyuulii xiqqaa jira, vaakiyuulii guddaa jira. Kunniin caasaalee seelii orgaaneelota bishaanii fi wantoota xuraawaa ta'an kuusuudhaaf gargaara jechuudha. Maal kuusa? Storage waste product waste waan silaagatamus ta'e ayoonota bishaanota albuudota garaagaraa of keessatti kan qabatu jechuudha. Vaakiyuulii jedhama jechuudha. Gartee kabiraa cicha seelii jennaani cichaan seelii caasaa lubbuu hin qabnee fi ala meembireenii seeliitti aanee kan argamu jechuudha. Meembireenii seeliitti aanee kan argamu cicha seelii jedhama. Caasaa lubbuu hin qabneedha. Maaliif gargaara? Balaa qaamota seelii orgaaneelota saayitoopilaazimii kana keessatti argaman irraa balaa ittisuudhaaf kan gargaarudha jechuudha. Dalagaan isaas caasaalee seelii irraa balaa ittisuu fi boca murtaawaa akka isaan qabaataniif kan gargaaru jedha. Maayitookondiriyaa waan jedhamu jira. Akkasuma raayibozoomii akkasuma reetikulami indopilaazmaa jasti dubbistanii irraa hubachuun ni danda'ama. Maayitookondoriyaan orgaaneelii gubamni soorataa keessatti gaggeeffamuu fi anniisaan seelii itti oomishamudha jira. Anniisaan seelii kan seelonni maddisiisuudhaan orgaanizimiin tokko akka guddatu taasisu. Akka isaan guddatan, akka isaan socho'an, akka enerjii galakkisan humna waan jedhamu san jechuudha. Qaamni waan kana kuusee fi akka inni dhangala'u akka inni galakkifamu godhu maayitookondiriyaadha jechuudha. Raayibozoomii fa'aa jennee jira orgaaneelii seelii pirootiinii. Fakkeenyaaf pirootiiniin dhangaalee nyaataa gosa hedduu baaqelaa, kuduraa fi muduraa adda addaa irraa waan argamu jira. Pirootiin waan jedhamu pirootiinii kana kuusuudhaaf, pirootiinii kana oomishuudhaaf, irraa oomishuu biqiltoota irraa oomishuudhaaf caasaan gargaaru seelii kana. Reetikulami indopilaazmaa waan jedhamu jira. Orgaaneelota seelii pirootiinii gaggeessuudhaaf illee seelii pirootiinii geejjibuudhaaf qaama keessa geejjibuudhaaf faayidaa guddaa kennuudha. Kabiraa orgaaneelota seelii isaanii irratti hundaa'uudhaan bakka lamatti qoodama. Isaanis pirookaayirootaa fi iikaayiroota jedha. Pirookaayironni egaa orgaanizimoonni isaanii egaa biqiltootaa fi pirookaayironni jechuudha. Fakkeenyaaf baakteeriyaa fi saapphoo cuquliisa magariisa fakkeenya pirookaayirootaati. Iikaayiroota kan jedhamantu jira. Iikaayiroonis akkasumatti orgaanizimoota niikulasii fi orgaaneelii meembireenaan marfamu kan argamu akkasuma biqiltootaa fi bineeldota faangasoota kana keessatti kan argamanidha jira. Kabiraa waa'ee seelii biqiltootaa, waa'ee seelii bineeldotaa garaagarummaa isaan jidduu jiru. Seeliin biqiltootaa eenyu faadha? Seeliin bineeldotaa eenyu faadha? Waan jedhu bakka kanatti shoortii yoo qixasirii istoop irra gootanii yoo dubbistan hedduu takka adda baafachuun ni danda'ama. Seelii bakki kun fatana irratti bizuu gizee yimaxaal ስለሆነ bifa sirrii ta'een dubbistanii identify gochuun isinirra jiraatan isin jira. Waa'ee wal fakkeenya seelota kanneen illee
والفكينيا من جيرينيا والفكينيا سيلي داوجي يو والبرق أبومس أستي أكهنا تكاي جرا خبرة واي حما في بوج سيلي سيلوني حما غراغرو ماني كبني بوج أنا اللي غراغرو ماني كبني سيلي دي غديما سيلي أنكا كونما سيلي أميبا سيلي غوتشي مولولو سيلوني هندي باين نساني تس غراغرا هم ساني يجول هم سان غراغرا بوج أنا اللي غراغرو ماني كبني جتوبا كان أنا غرسيسو خبرة أورغانيزوم سيلكين تخنين سيلي تكو كفر رأي جارمن jechuudha seelii gosta qofarraa ijaaraman isaan kuni akkasuma maaltu jira ijaan akka hin mul'anne faadha orgaanizimoonni kun ija keenya mul'achuu hin dandeenyu kan akkam faadha yoo jenne orgaanizimoota akka saabappuu kan ijaan hin mul'anne ni jiru kan akka baakteeriyaadha saabappuuwwan adda addaa faangasoota muraasa pirootozoaa kunniin fakkeenya orgaanizimoota seelqeenxee kan seelii gosta qofarraa ijaaraman jechuudha orgaanizimoonni seel hedduunis kanneen seelii hedduurraa ijaaraman hedduu jira fakkeenya nafa keenya keessatti seelota hedduu jira seelota akka seelota dhiigaa seelota dhiiga diimaa seelota dhiiga adii seelota maashaa seelota narvii seelota lafee fi kanneen kana fakkaatan orgaanizimoota seel hedduu jedhamanii qaama keenya baa'uu karra ijaaraman keessaa isa tokko ta'uudha justice irratti kilik gootanii dubbistanii eeruu yookiin yaada qabdan naa kaa'uu ni dandeessu seelonni hungaa gosa gosa jira seelota dhiigaa yeroo jennu seelii gosa sadii jira seelii dhiiga diimaa seelii dhiiga adii seelii dhiiga bilaa tileetota kennuun jira seelota maashaa yeroo jennu seeliin maashaa injichaa jedhamuun jira maashaa saffaa jira maashaa onnee jira gosoota maashaaleeti jechuudha seelonni narviitis narviiwwan gaa seelota qabanii seelota narvii kan dhaamsa geessanii fi dhaamsa deebistuu dhaamsa gamteessituu kan jedhaman hedduu jira seelota lafee jira lafeen kunis lafeewwan seelota lafee yeroo jennu gosa hedduu jira seelota maashaa fakkeenyaaf maashaa saffaa faadhaa wajji maashaa injichaa faadhaa wajji walitti kan hidhata qabu jechuudha seelota lafee kan jedhaman gaa ni jiru lafeera balaa ittisuudhaaf akka morgaatti kan ittisa dhuka lafee keessaallee kan eegan akka inni oomishamu kan taasisan hedduu jira jechuudha seelonni kanaaf fakkeenya seelota hedduu hungaa fakkeenya biqiltoota fudhachuu ni dandeenya asitti biqiltoota fudhachuu dandeenya qurxummiilee allaattiiwwan anfiibiyaanota jechuun orgaanizimoota lafarraas jiraachuu danda'an bishaan keessaas jiraachuu kan danda'an iddoo lama jechuudha biidoolee bishaanoo keessa biidoolee lafaa'oo yeroo jennu kan lafarra jiraatu biidoolee bishaanoo jechuun bakka jireenya bineeldota bishaan keessa jiraatan jechuudha warreen bishaan keessa jiraatanidha anfiibiyaanota jechuun kan bakka lameenuu jiraachuu danda'u haa ta'u garuu anfiibiyaanonni irra hedduun isaanii bakki isaan jiraatan eessa bishaan keessaa jechuudha bakka lameenuu jiraachuu ni danda'an irra hedduminaan bishaan keessa jiraatu reeptaayiloota kan jedhaman jiru the same half amala wal fakkaataadha qabanii lafarraas ni jiraatan bishaanirraas ni jiraatan irra hedduminaan garuu lafarra jiraatu reeptaayiloota kennu jechuudha kun hundinuu orgaanizimoota seel hedduu jalatti kan ramadaman jechuudha qabiraa waa'ee seeliidha waa'ee tishuu waa'ee qaamaa fi sirna qaamaati akkuma beekamu orgaanizimii yookiin bineeldota biqiltootaa fi bineensota wanta bineeldotaa fi bineensonni wanni jennu kuni beeyladoota mana galuu fi bineensonnis ta'e jechuudha orgaanizimiin guutuun ta'e tokko dura bu'uurri isaa maal jennee turre seeliidha jennee turre seeliidha uumama durehi seelii booda qaama uumama qaama booda sirnaawota qaamaati bakka kanatti seelitti aanee kan jiru tishuudha tishuun ni dagatame seelitti aanee tishuudha tishutti aanee immoo qaamatti aanee sirna qaamaatti aanee immoo orgaanizimiidha jechuudha orgaanizimiin seelii hedduu irraa kan ijaarame ta'uu asirraa ni hubannaa jechuudha. Dalagaan seelii maali dhiiroo? Seelonni maashaa maali dalagaan isaanii? Seelonni dhiigaa maali dalagaan isaanii? Yoo jennu seelonni maashaa sochii qaamaatiif gargaara. San qofaa miti sochii nyaataa nyaanni qaama keenya keessa akka geejjibamu dhiigni qaama keenya keessa akka geejjibamu sochiin qaama namaa lafeen olii gad jettee akka deemtu siigalaami. Seelonni dhiigaa ta'u dhiiga diimaan oksijiinii nyaata qaama keenya keessa geejjibuudha adiin ammoo seelonni dhiigaa adiidha dhukkuba nurraa ittisuudha kan dhiigni akka ittitu gochuudha pilaatileetonni kuni dalagaa isaaniiti jechuudha kuni kana asirraa hubachuun gaanii danda'ama seelii narvii yeroo jennu dhaamsa narvaawaa ta'e gara qaamaa geessu qaamarraa fuudhu yeroo qaamni namaa tokko balaa yoo irra ga'e yoo murame dhaamsi dafee gara sammuu dhaqee sammuun furmaatatti kan hidhee seelonni dhiigaa gosoota sadeen keessaa dhiigni pilaatileetota jedhamu dafee dhiigni sun ittitee akka inni dhiigni sun dhangala'uu dhaabu kan taasisu seelota narviiti jennaan
murame dhaamsi dafee gara sammuu namaatti spinal cord ni dhaqa dafamee dhaamsi sun murtii ni argata dhiigni san dafee akka dhangala'oon sun akka dhaabbatu taasisu jechuudha. Tishuu waan jedhamu jira. Tishuunis akkasuma caasaalee walitti gurmaa'uudhaan qaama uuman keessaa isa tokkodha. Dalagaan isaanii gosa hedduudha. Asirraa hubachuu ni dandeessanii sirna qaamaatis akkasuma kanaa jechuudha. Kabiraa gubamu soorataa fi maayitookondiriyaa jedha. Nyaanni yeroo gubamu yookiin yeroo bullaa'insi gaggeeffamuu fi maayitookondiriyaa kan nyaata kuusan jechuudha. Bakka kanatti waan guddaatu jira. Seelonni dalagaa isaanii raawwachuudhaaf anniisaa isaan barbaachisa. Humna isaan barbaachisaa. Seelonni hojii tokko hojjechuudhaaf humna argachuudha qaban. Yoo enerjiin hin jiraanne hojii nyaata san bulleessanii hojiitti hiikuu hin danda'an jechuudha. Humna isaan barbaachisa. Gubamni soorataa adeemsa seelii keessatti wal nyaatinsi keemikaalaa gaggeeffamuun nyaata irraa yookiin anniisaa ATP jedhamu oomishuuti. Kuni maal jedhama? Gubama soorataati kan nuti jennuuni jechuudha. Adeemsi gubama soorataa tokko seelotaa keessatti waan gaggeeffamuuf jecha hargansuu seelii keessaa jedhamuudhaan beekama jechuudha. Adeemsi gubama soorataa kuni hargansuu seelii keessaa. Hargansuu jechuun dhimma jabaa waan ta'e lubbu qabeeyyii kamiifuu beekama. Sirni hargansuudha. Hargansuun seelii keessaa hin jiru taanaan nyaanni gubamni soorataa hin gaggeeffamu taanaan seelonni sun ni du'aa jechuudha. Kanaaf nyaanni akka bullaa'uuf nyaanni gubamni soorataa akka gaggeeffamuuf kan taasisu waa'ee seeliiti enerjii ATP waan jennu anniisaa kana jechuudha. Adeemsi gubama soorataa bakka lamatti qoodama. Innis gubama soorataa oksijiinii malee gaggeeffamu. Anaerobic respiration jedhama Ingiliffaa wanta yeroo haaskuleetti baratamu. Anaerobic respiration gubama soorataa oksijiinii malee gaggeeffamu. Kan oksijiinii osoo hin fayyadamin gaggeeffamuu fi gubama soorataa oksijiiniidhaan gaggeeffamu jira. Aerobic respiration jechuudha. Asi garaagarummaa isaa ibsee jira. Gubama soorataa oksijiinii malee gaggeeffamu yeroo jennu fakkeenya wal nyaatisaa kana gulukoosiin nyaata yeroonii fi daajestii yeroo ta'u gulukoosiin asiidii laaktikii jedhamu keessatti yeroonii fi bullaa'u walii wajjin jechuudha. Wanni nu kan numu maaltu jira? Anniisaa yookiin ATP humna enerjii namni ittiin deemu jechuudha. Kan seelonni ittiin hojjetan kanaatu irraa argama jechuudha. Gubama soorataa oksijiinii malee biqiltootaa fi raacitii fa'aa keessatti raacitii fi biqiltoota fa'aa keessatti jechuudha. Kan oksijiinii maleedha jechuudha. Gulukoosii ittaanoolii pilaas gulukoosii fi ittaanoolii pilaas kaarboon daayoksaayiidii wal nyaatee anniisaa nu kenna. Bifa kana jechuudha. C6H12O6 inni jalqabaa kuni gulukoosiidha. C2H5OH tun ammoo ittaanooliidha. Walii wajjin ta'uudhaan kaarboon daayoksaayiidii wajjin wal nyaatee wanni nu kennu 2ATP. 2ATP enerjii yookiin anniisaa oksijiinii malee uumamu jechuudha. Keessattuu maali? Biqiltoota keessatti jechuudha. Biqiltoota akka raacitii fa'aa keessatti jechuudha. Gubama soorataa oksijiiniidhaan gaggeeffamu yoo jennu immoo gulukoosiin react with oksijiinii kaarboon daayoksaayiidii ta'uu kanaatu asitti uumama. Waan kana jechuudha. Wal nyaatinsi keemikaalaa kan oksijiiniidhaan gaggeeffamu kun asitti nu jira. Kana jechuudha. Maaltu argama? Wantoonni kun sadeen gulukoosii, oksijiinii, kaarboon daayoksaayiidii kun wal nyaatee ATP yookiin enerjii jedhamu kuni asitti enerjii yookiin anniisaa kan jenneetti nuti itti fayyadamnu kun asitti uumamaa jechuudha. Wal nyaatinsi keemikaalaa oksijiiniidhaan gaggeeffamuu fi kan oksijiinii malee gaggeeffamu kana adda baafachuun hedduu akka barbaachisaadha jechuudha. Kabiraa footosynthesis chloroplast jedha. Footosynthesis jechuun adeemsuma. Bakka adeemsi nyaanni ittiin bullaa'u footosynthesis kan jedhamu yommuu ta'u, chloroplast jechuun wanta caasaa seelii chloroplastiin kun jechuudha. Caasaa seelii ho'i aduudhaa gara baalaatti akka seenuuf gargaaru jechuudha. Bakka iddoo kanatti illee hubannoo hedduu takka tu jira waa'ee sila footosynthesisidha jechuudha wajji wal qabsiiseeti. Kabiraa maaltu jira inni biraa jechuudha. Adeemsa chloroplast jechuun maali? Anniisaa keemikaalaa anniisaa inni ifa aduu gara anniisaa keemikaalaa jijjiiramu chloroplast maali waan jedhamu asitti booldi godhee adda isinii baasee jira. Dubbisuun isin qaba. Dubbistanii react gootanii sirriitti jechuudha. Irraa hubachuutu isinirraa eegama gamummaanuu jechuudha. Kabiraa waa'ee maayitookondiriyaati. Maayitookondiriyaa maali kan jedhu seelota biqiltootaa fi bineeldotaa keessattis argamuu isaati. Seelii keessatti bakka sooranni oksijiiniin itti guutamu.
sooronni fi oksijiinii illee itti guutamu ta'uusaa halluu maleessa ta'uusaa oksijiinii kan fayyadamu ta'uusaa bakka gubamni soorataa itti gaggeeffamus ta'uusaa maayitookondiriyaa sirraa hubachuun ni dandeenya. Iddoo kaarboon daayooksaayidii fi bishaan itti wal nyaatee gulukoosii illee itti nuuf uumuu itti nuuf nyaanni gulukoosii jedhamu itti qophaa'ulleen maayitookondiriyaa kana keessa ta'uu gamanumaan qabachuu dandeessanii. Kilooroppilaastii waan jedhamu sammuu keenya keessatti yeroo dhageenyu tokko seelota biqiltootaa keessatti kan argamuu fi halluu magariisa kan qabudha. Footosenteesiin akka gaggeeffamuudhaaf bakki footosenteesiin itti gaggeeffamuusidha. Halluu magariisa kan qabudha. Oksijiinii kan gadi lakkisuudha. Bakka ifni aduu jirutti bishaanii fi kaarboon daayooksaayidii fayyadamuudhaan footosenteesiin eega gaggeeffamee booda ri'aaktiin eega gaggeeffamee booda gulukoosii fi oksijiiniin kan keessatti qophaa'u kilooropilaastiidhaan ta'uu isaa asirraa just asirraa understand gochuu ni dandeenya jechuudha. Yoo kilik irra gootanii qixa sirriitti qalbii takka yoo kan laalamu ta'e jechuudha. Inni biraa gaafilee madaallii Gilgala Furtuqaa 2 kan jedhu sirnuu kaa'ee jira. You can read it dubbisuun ni danda'ama. Sadarkaalee gurmaa'ina baayoloojikaalawaa xiqqaa irraa gara guddaatti jiran kunillee yeroo hedduu fatanaa irratti ni gaggeeffama. Sadarkaaleen kunniinis kamii seelii fi tishuu walitti aanee qaamaa fi sirna qaamaa fi orgaanizimii kan ta'u kana jechuudha. Ispeeshaalii isa biyya kana jechuudha. Seelii, tishuu, qaama, sirna qaamaa fi orgaanizimii kan jennu kanaatu taha. Kaanis ni dubbifama. Kunigaa khabiraa Gilgala boqonnaa 4 jira. Gilgala boqonnaa 4 isa xumuraa jechuudha. Dubbistanii deebisaa isaa eega shaakaltanii eega daleeydanii booda kitaaba wajjin wal bira qabdanii sammuu keessan madaaluutu isinirraa eegamaan isin jira. Kanaas gaafilee armaan gadii dubbisiitii qubee sirrii ta'e filadhu jira. Ani hin hojjedhu isintu hojjechuu qaba. Viidiyoo kan keessatti dalagamee jira. Waan kana irra deddeebinee hin hojjennu isin irrattiif madaaluudhaatu isinirraa eegama. Ispeeshaalii warri kutaa 8tiif qophii gootan jechuudha. Viidiyoon kun hedduu takka kan isin fayyadudha. Shorti nootiin kun dhugaa dubbachuudhaaf kan sirri dubbista yoo ta'e yoo sirri kan dubbistan ta'e fuuldura keessaniif hedduu takka furmaati isin ta'a. Qixa sirriitti itti laffaaneeti yoo irraa fayyadaman jechuudha gaa barattoota keenya. Dhugaa dubbachuuf wanni kun laaftutti himta kan godhame kanaaf itti xiyyeeffannaatti kan ittiin godhuu qabdanii. Boqonnaan 5 waa'ee lubbu qabeeyyii fi heddumina isaaniiti. Amaloota lubbu qabeeyyii wajjin wal qabatee amalli lubbu qabeeyyii akkamii amalli lubbu maleeyyii akkamii waan jedhu jira. Asitti waan gabaabaan kaa'ee jira. Amaloota lubbu qabeeyyii wajjin qabsee tokko soorata sooratuu, harganuu, wal horuu, guddachuu isaanii usaansa yookiin meetaboolizimii gaggeessuu, meetaboolizimii xuraawaa of keessaa baasuu, sagalee birratuu akkasumas socho'uu amaloota lubbu qabeeyyiiti. Amala lubbu maleeyyii amala akkamii? Hin sooratan isaan. Soorata hin sooratanii akka jarri kaan harganutti hin arganan qilleensa hin baafatanii waliis hin horanii hin guddatan bakka takka ta'anii meetaboolizimii hin gaggeessan xuraawaan isaan of keessaa baasan hin jiru. Akkasuma hin birratan yookiin sagalee hin qabanii hin socho'anii jechuudha. Maal fudhachuu dandeenya? Kattaa fudhachuu dandeenya. Kattaa fudhachuu dandeenya. Kuni kanaa jechuudha. Kabiraa ramaddii fi qaama saayinsawaa orgaanizimoota. Ramaddii orgaanizimoota kan jedhamu kanaa wajjin qabsiisee saayintistoonni ispeeshaalii baayoloojistoonni jechuudha. Waa'ee lubbu qabeeyyii karaa gabaabaadhaan beekuudhaaf waan godhamee turee jira. Ramaddii orgaanizimoota keessatti jechuudha. Mala lubbu qabeeyyii maloota waliin qaban irratti hundaa'uudhaan kanneen amala wal fakkaata amaloota isaa waliin qaban irratti hundaa'uun wal fakkaatan kanneen wal fakkaatan walitti gurmeessuun ramaddii lubbu qabeeyyii jedhamu. Akkaataa isaa wal fakkaatan akkaataa amalli isaaniitti wal fakkaatu ramaduun ramaddii lubbu qabeeyyii jedhama. As keessatti dameen baayoloojii waan kana godhu maali? Dameen baayoloojii waa'ee ramaddii lubbu qabeeyyii qo'atu taaksonoomii kan jedhamudha jechuudha. Taaksonoomii jechuudha. Barbaachisummaan ramaddii lubbu qabeeyyii kunis ramaddii lubbu qabeeyyii faayidaa hedduu qaba. Tokko orgaanizimoonni wal fakkaatan bakka tokkotti gurmeessuudhaan waa'ee isaanii gadi fageenya qo'achuudhaaf. Orgaanizimoota wal fakkaatan bakka tokko qabanii waa'ee amala isaanii qixa sirriitiin hubachuudhaaf. Maqaan orgaanizimoota naannoo tokko naannoo biraa irraa adda waan ta'eef maqaa orgaanizimoota saayintistoonni addunyaa itti walii galan tokko moggaasuudhaaf garee gareedhaan ramaduun faayidaa guddaa kan qabu ta'ee argamee jira. Orgaanizimoota addaan baasanii beekuudhaaf illee ramaddiin orgaanizimoota bu'aa guddaa kan qabaatoo fi qo'annoo fi qorannoo orgaanizimoota sababbuu fi kanneen kana fakkaatan illee haala salphaatiin irratti adeemsisuuf ramaddii lubbu qabeeyyii hedduu takka bu'aa kan buusedha jechuudha. Maqaa saayinsawaa orgaanizimoota wajji wal qabsiisee maqaan saayinsawaa as gaditti nuu kaa'amee jira. Nama sanyiin namaa kamiyyuu gurraachaas ta'ee adiinis
Arabaa fi akkasuma ajamaas ta'e hundummaanuu jechuudha namni maqaa tokko waamamee jira homo sapien gosti saree adda addaa hundi saree wanni jedhamu kamiyyuu kaanis faamilaarisii waan jedhamuuf kennameefii jira gosa saree hunda jechuudha gosti biqiltuu maangoo jedhamtus mangi fera indica waan jedhamu kennameefii jira boqqolloonis ziyaa meeyisii waan jedhamu jira inni baaqelaan gosa baaqelaa hundi kan iddoo adda addaa biyyoota kana alamaa kana keessa faca'ee jiru jechuudha gosti baaqelaa hundinuu feesoo alaasii ulgaarisii waan jedhamutu kennameefii jira waddeessi gosti biqiltuu waddeessaa koordiyaa of afrikaana waan jedhamu kennameefii jira jechuudha kuni maqaa saayinsaawaa jedhaman yeroo hedduu waan kana adda baafachuun sammuutti irra deddeebitanii qabattanii akkanatti fatana irratti waan argamuu danda'uuf qabachuu qabdanii ani bifa isiniif galuu danda'uun jedheetiin isinii barreessee irra caalatti isin hubachuudhaaf carraa qaba sadarkaalee ramaddii orgaanizimootaa wajjin qabsiisee sadarkaalee ramaddii orgaanizimootaa kunoo akkasi kaame kana jechuudha mootummaa waan jedhamu jira murna waan jedhamu jira gita ordarii warra qaccee leencaa fi fakkeenya qeeransee yoo fudhanne hanga qacceetti jechuudha mootummaa murna gita ordarii warra qaccee kan jedhaman kun hundi dubbistee irraa hubachuudhaaf carraa bal'aa qabda an kan hundi isiniif hin dubbisu viidiyoo kan keessatti dabaran isinii hojjedheetiin jira akkasuma maqaa moggaasa naannoo maqaa saayinsaawaa moggaasa naannoo maqaa saayinsaawaa wajjin wal qabatus kanas dubbistan inni biraa waa'ee gilgaala kanaallee gilgaala 5 tuqaa takka gaafilee madaalliidha jechuudha kanas dubbistanii hojjettanii irrattiif madaaluutu isinirraa barbaachisa gabira gaafilee armaan gadii ibsa gabaabaa kenni jedha ni gootanii waa'ee mootummaa lubbu qabeeyyii kan jedhamu jira sirni ramaddii abbaa mootummaa 5 kunis yeroo ammaa jechuudha yeroo ammaa hojiirra oolee jira isaanis mootummaa bineeldotaa kan jedhaman bineeldota waan jedhamu hunda kan of jalaa qabu jechuudha mootummaa biqiltootaa gosa biqiltuu hunda waan of jalaa qabu mootummaa faangasotaa gosa faangasii waan jedhamu kan garaagaraa hunda of jalaa qaba mootummaa pirootestaa mootummaan pirootestaatiif orgaanizimoota biqiltoota wantoota lubbuu qabeeyyii seelqeenxee ta'anidha mootummaa mooneeraa kan jedhaman kun hundi ramaddii wantoota lubbuu qabeeyyiiti adda addatti isinii kaa'amee jira ni dubbistan jechuudha mootummaa bineeldotaa jalatti jechuudha garee gurguddoo lama jiraachuu kanneen lafee qabeeyyii kanneen lafee maleeyyii ta'an jechuudha asitti isiniif ibsamee jira lafee maleeyyiis jechuudha lafee qabeeyyii lafee maleeyyii immoo ilbiisota fakkeenya bineeldota lafee maleeyyii keessaa tokko ta'ee baay'inaanis aalama kanarratti sadarkaa tokkoffaarratti kan argamu jechuudha waan akka silmii jira waan akka billaachaa tiitisaa injiraan cilaalluu bookee buusaa raammolee ispoon bakka wantoonni hedduun kanneen lafee maleeyyii ta'an qiyaazan qabanii kana kabiraa waa'ee ilbiisotaati nafti ilbiisotaa bakka meeqatti qoodama jedha isaanis bakka eenyufaadha kan jedhu bakka sadiitti qoodamuu isaatii fi wantoota isaan sanarratti argaman asitti briefly isin kaa'amee jira fakkeenya mataa jira qoomaa jira garaa jira kunni asirroo maal fa'aa jira waan jedhu fuuldura kaa'eetiin jira mataarra fakkeenyaaf afaantu jira anteenaa jira ijaa jira qomoo yennuu fakkeenya miilli jira akkasuma kochoo wanni jedhamu baallee isin qaban qoomarraahi garaa waan jedhamurraa ammas qaamni wal hormaataa jiraachuu qaamni ispaayirakilii jedhamu kan qilleensa ittiin harganan gara keessatti fudhatuuf gara alaatti ittiin baasan jiraachuu isaati amaloota beekamoo ilbiisota asitti amaloota beekamoo ilbiisota kan jedhamanis bakka kana ni jiru tokko tokkoon dubbisuun ni danda'ama bineeldota lafee qabeeyyii kan jedhamanis ni jiru kanneen lafee qabeeyyii ta'an fakkeenya gita qurxummiilee wajjin qabsiisee gosti qurxummii hedduu jira lafee ni qabanii amfiibiyaanota reeptaayilota allaattiiwwanii fi hoosiftoota kan jedhamu jira waa'ee qurxummii ilaalchisee asitti amaloota beekamoo qurxummiilee asitti kaa'ameeti jira qurxummiin amala akkamii qabdi amalli qurxummiilee akkamii kan jedhu jechuudha bifa isinitti toluun bifa isinii mul'atuun kaa'amee jira isin dubbisuudhaa qabdanii ektotermoota yookiin pooyikilootermoota waan jedhamu jira gita amfiibiyaanotaatti yeroo dabarrus kunoo amfiibiyaanonni amala akkam akka qaban amaloota gurguddoo fi fakkeenya beekamoo amfiibiyaanota tarreessa kan jedhu as jalatti bifa briefly ta'een nu kaa'ee jira alli nafa naachaa maali afni nafa raachaa maali gogaa mucaataa jiidhina qabu qabaachuu luka fuuldura gabaabaa cimaate qabaachuu luka duubaa dheeraa saaxanawaa addaan harkifatee utaalchaaf kan isa gargaaru jechuudha mataa irraa afaanii fi funyaan qabaachuun
ijallee qabaachuun maalii kun amala gaha qaama ala nafa raachaati gita reepitaayiloota jalatti kun haganaan isinii kaa'ee reepitaayiloota gaa kareef jennisan kanneen lafarra hedduminaan jiraatan garuu bishaan keessa jiraachuu kan danda'an jechuudha akkasuma gita allaattiiwwanii wantoota bararii jechuudha bararu shimbirroos ta'ee wanti barar hundi allaattiiwwan jedhamanii amala isaaniis ta'ee asitti isinii kaa'eetiin jira akkasuma waa'ee kan balali'uu hin dandeenye balali'uu kanneen hin dandeenye eenyufaadha waan akka guchii peengiyoonii kunniin kan naannoo bishaanii fa'aa jiraattu jechuudha allaattiiwwan jala kan ramadaman ta'anii balali'uu hin danda'an isaanii kabiraa waa'ee hoosiftootaati wantoota orgaanizimoota lubbu qabeeyyii hoosiftoota ta'an kan ilmoo jiraa dhalan jechuudha ilmoo jiraa eegasii immoo kan hoosisan jechuudha xannachoota aannan maddisiisu waan qabaniif jecha ilmoo isaanii ni hoosisuudhaan guddisu jechuudha asirraa ni hubanna kuni waa'ee hoosiftootaati jechuudha akkasuma gilgaalota asitti nu haame kanas just read dubbistanii eegasii maal gochuu dandeessu dubbistanii daleeydanii gaafii itti if madaaluudha qabdan jechuudha gaaficha kana jechuudha itti if madaaluu isinirraa eegama dubbisuudhaan jechuudha dubbistanii irraa itti if madaaluudha inni biraan waa'ee mootummaa biqiltootaa jala yoo dhufnu mootummaa biqiltootaa kana keessatti biqiltoota sanyii maleeyyii fi kanneen sanyii qabantu jira sanyii maleeyyii kanneen kan akkam faadha kan akka moosii biiroo faayitoota waan jedhamu jira bakka kana waan tokko kan osoo hin hubanne bira darbuun hin danda'amne biiroo faayitoota kan jennuun jechuudha akkasuma moosii kan jedhamutu jira teeridoo faayitoota kan jennuun jira biqiltoota sanyii maleeyyii kan jedhaman kana keessatti jechuudha moosii biqiltoota biiroo faayitoota as jiran kana jechuudha biiroo faayitoota teeridoo faayitoota kan jedhaman jechuudha amalli isaanii asitti bifa salphaatiin isiniif ibsamee jira yeroo meeqa deddeebi'ee hin ibsu qaama kaaroolee keessaa inni sirriitti mul'atu hami kan jedhu baaladha baalli faayidaa guddaa kan qabuu fi caasaa firoondii jedhamus qabaachuu isaati baala kana keessatti adeemsa footosinteesii gaggeeffamu sooranni itti qophaa'u kan hana yoo dubbiste egaa waa hedduu hubattaa biqiltoota sanyii qabeeyyii kan jedhaman sanyii maleeyyii fi sanyii dhabeeyyii jira bakka kanallee ijoo dubbiiti bakki kunis ijoo dubbii jennaan ijoo dubbiiti yeroo hedduu fatanaa irratti waan dhufu jechuudha biqiltoonni sanyii isaan qaban irratti hundaa'uudhaan bakka gurguddoo lamatti qoodama biqiltoonni sanyii qabeeyyii biqiltoota sanyii qaban ta'anii bakka gurguddoo lamatti qoodamanidha isaanis biqiltoota jiiminospermootaa fi angiospermoota kan jennuun jechuudha jiiminospermiin biqiltoota akkamii angiospermiin ka akkamii ani adda isinii baaseetiin jira asirratti jiiminospermii angiospermii waan jedhamu jechuudha adda baaseetiin jira kanneen sanyii golgamaa qabanii fi sanyii golgamaa hin qabne kan sanyiin isaanii golgamee jiru fakkeenyaaf firii keessatti jechuudha haguugamee kan jiru fi kan firii keessatti haguugamee hin jirredha as keessatti jechuudha kanaaf bakka kanatti wanni isin hubattan kanuma biqiltoonni jiiminospermii sirna tishuu vaaskularii jirma baalaa fi hidda dhugaa qabanii biqiltoota daraaraa qabeeyyii itti aanuudhaan hedduminaan lafa irra kan jiraatanidha jiiminospermoonni biqiltoota sanyii qabanii fi sanyiin isaanii firiin hin golgamnedha jedha firiidhaan kan hin golgamin jechuudha daayirektii sanyiin isaanii akkumatti kan faca'eetuma argamu jechuudha angiospermii kan inni kun ammoo biqiltoota angiospermoota biqiltoota daraaraa jedhamuunis kan beekamanii fi sanyii fi firiiwwan waan qabaniif biqiltoota milkaa'ota ta'anidha yaa isaan sanyiin ni qaban firiis ni qaban firiin isaanii ta'u maal golgamoodha jechuudha asitti haguugamoodha jechuudha sanyiin isaanii maal keessatti firii keessatti jechuudha inni bira biqiltoota daraaraa baay'ina kootilidanii isaan irratti qaban irratti biqiltoota daraaraa baay'ina kootilidanii kutaa jechuudha bakka itti adda qoodamu irratti hundaa'uun bakka lamatti qoodama biqiltoonni daraaraa jechuudha tokko biqiltoota kootilidan tokkee waan jedhamu jira kootilidan tokkee kutaa lama kan qaban jechuudha akkasuma kootilidan tokkee malees kootilidan lamee kan jedhamanis ni jiru maal irratti hundaa'eeti addaan qoodamuu kan danda'uuf adda qoodamuu kan hin dandeenye jira kootilidan tokkeen kan addaan bahuu hin dandeenyedha lameen ammoo kan adda bahuu danda'udha akkasitti qabattanii fakkeenya ataraa fi atarii fudhatte adda bahuu danda'a fakkeenyaaf amma garbuu fudhatte garbuun bakka lamatti adda bahuu hin dandeessu kan adda bahuu danda'u kootilidan lamee jedhama kan adda bahuu hin dandeenye ammoo firiin suni kootilidan lamee jennaan jechuudha kan adda bahuu danda'u kootilidan lamee kan adda bahuu hin dandeenye kootilidan tokkeedha jechuudha kanaas gilgaalachaas ni dubbistanii
akkasuma waa'ee jiiminoospermii ilaalchisee kamtu sirriidha jedha asirratti gaafiidha dubbisaa deebisaa harkadhaan isiniin jira mootummaa faangasootaa waan jedha waan faangasoota jala jiru hunda jechuudha as jalatti gaa bifa ibsa hedduudhaan isinii haamee jira mootummaa faangasootaa kan jedhamanii gosa kanneen seelii hedduus ni jiru kan seel qeenxees ni jiru dubbisuun gaa isin qaba akkasuma gilgaalota 5.4 ni dubbistan ni daleeydanii mootummaa pirootestaa waan jedhamu jira mootummaa pirootestaa ni dubbistan komentii jalatti yaada akkanaaf kennitaniin barbaada mootummaa pirootestaa jechuun maali rifeensee caasaalee seel qixaa miil sooboo ameebaa kun hundi mootummaa pirootestaa jalatti kan ramadamanidha paaraamiseemii jaardiyaa miil sooboo wanta paaraamiseemii fakkeenyaaf miil wanta ameebaa jira kun hundi gosoota pirootestaati paaraamiseemii maali orgaanuu seel qeenxee boca kophee siliipparii fakkaatu ta'ee qaamni isaa caasaa rifeensa jedhamu kan haguugameedha jira kanagaa ni dubbista paaraamiseemii jechuun akkanaa jesti ni qabatta saaphaphuu waan jedhamu jira ni qabattanii ni dubbistaa jechuudha saaphapuun kan halluu magariisa jira halluu magariisa kan hin ta'in jira kan autotrophikoota fi heterotrophikoota kan qopheessitoota waan jedhamu jira saaphapuun kuni autotrophikoota jechuun kan soorata mataa isaanii qopheeffachuu danda'an heterotrophikoonni kan soorata mataa isaanii qopheeffachuu hin dandeenye fi qopheessitoonni nyaata qopheeffachuu kan danda'an jechuudha akkasuma gilgaalota jira gilgaala 5.5 jechuudha kanas akkasitti adda addatti dubbisuun ni danda'ama mootummaa mooneeraa waan jedhamu jira kanas mootummaa mooneeraa kana jalatti maaltu jira orgaanizimoota seel qeenxee ta'anii niikuleesii fi orgaanolee isaanii meembireen hin haguugamnee fi mootummaa mooneeraa jalatti kan ramadaman pirookaayirota jedhamanii waamamu seeliin isaanii cicha seeliin kan haguugame yommuu ta'u orgaanizimoota mootummaa kana jalatti ramadaman kan akka baakteeriyaa fi saaphapuuti baakteeriyaa fi saaphapuun orgaanizimoota maalii jedhama yoo jenne salphatti hubachuu ni dandeenya kanaa jechuudha akkasuma maal jechuu dandeenya orgaanizimoota saaphapuuwwan mootummaa mooneeraa jalatti wantoota argamanis dubbadheetiin jira gilgaalotas ni hojjettu gilgaala 5.6 gaafilee boqonnaa 5 jedha asitti isinii haamee jira gaafilee boqonnaa 5 dubbistanii ittiif madaaluudha jechuudha akkasuma gaafiiwwan armaan gadiif deebii kenni jedha ni daleeydan jechuudha kuni deebii gaafilee gilgaala xumuraatii ni hojjettanii inni biraa gilgaala boqonnaa 6ti gilgaala boqonnaa 6 waa'ee sila lafaati waa'ee lafaa hasawa bocaa fi daayimeenshinii lafaa maali lafti boca akkam akka qabdu lafti boca obileetis sferoidii jedhamu qabdi jedha jiyoodisiinoo maali saayinsii waa'ee maaliiti saayinsii waa'ee boca lafaa waa'ee hamma lafaa dirra lafaa harkisa waa'ee lafaa wajjin qabatu kan qoratudha GPS waa'ee argama lafaa wajjin qabsiisee jiyoodisiin kan waa'ee argama lafaallee kan ibsu jechuudha kaartaadhaa wajjin qabsiisee argama ardiilee kan agarsiisu saayinsii jiyoodisii jedhamudha kana as keessatti ijoo dubbii waan irraa hubatta waan akkana kanaati akkasuma daayimeenshinii lafaa waan jedhamu jira handhuura lafaarraa lafti gara daangaatti fageenya akkam akka qabdu daayimeenshinii lafaatiin hubachuu danda'ama asittis wantoota akka fakkeenyaatti nu hannaman kana laaluu ni dandeessanii fakkeenya nu hannamee dalagamee jirudha viidiyoo kaan deeggaramtanii dubbisuu wal bira qabatanii hojjechuun isinirraa eegama kutaaleen lafaa maaltu jira tokko kiraastii jira kutaalee lafaa kan jennuun jechuudha kiraastiin ni jira meentiliin ni jira koorii kan jedhamanis jira akkasuma koorii keessaa koorii alaa jira kuni kutaalee maaliiti kutaa lafaa jechuudha waa'ee kutaalee lafaa bakka lafti itti qoqqoodamtu jechuudha kabiraa gilgaala 6 takka sila waa'ee fakkii boca lafaa waa'ee raadiyeesii lafaa kana jechuudha kabiraa sochiilee lafaa lafti taasiftu sochii gosa lama taasisuu isiti tokko sochiin lafaa akkami maaltu jira sochiilee lafti taasiftu wajjin wal qabsiisee jechuudha jiyooseentirikii waan jedhamu takka jira akkasuma heeliyooseentirik waan jedhamu jira saayinsiin kun lameen sila waa'ee sochii lafaatii wajjin wal qabata jiyooseentirikii heeliyooseentirik waan jedhamu tokko kan wantoonni uumaman hundi aduutti wanta lafatti naannawa jedhu agarsiisu saayinsiidha saayinsii jiyooseentirikii fi heeliyooseentirik kana keessa akkasitti adda baasee jira tokko maal jedha lafa wantoonni pilaanetonni hundinuu lafti handhuura pilaanetotaa ta'uu haa ibsudha tokko immoo aduun handhuura pilaanetotaa ta'uu waan agarsiisudha bakka kanatti jechuudha kanaaf bakka kanattis yaada hedduu takka
dubbistanii irraa hubachuun isinirraa eegama. Jechoota ijoo kan akkasitti kanatti waa'ee lafti sochii lama taasisuudhaa wajji wal qabsiisee siiqee ofirra martuudhaaf kan aduutti naannoftu wajji wal qabsiisee ani haayee jechuudha dubbisaadhaan isiniin jaa. Soolestisii maalii fageenya jiddugaleessii orbitii lafti aduutti naannoftu qabdu akkamii Gilgaala 6.3 fuula lafaa irratti dheerinni guyyaa fi halkanii kan wal qixa ta'u yoomii waan akkana jedhamu viidiyoo kanallee deeggaramtanii ibsa isaa argattanii hojjedhaa ittiif madaalaan isiniin jaa. Kunis Gilgaala boqonnichaati asirraa jechuudha. Ittiif madaaltanii viidiyoo kan ilaaluudhaan hojjedhaan isiniin jaa kanneen hundaa'u jechuudha. Inni biraa Gilgaala yookiin boqonnaa 7 sila waa'ee sochii, waa'ee humnaa, waa'ee anniisaa, waa'ee maddoota anniisaa, hiika sochii maali? Hiika sochii jechuun maali? Adeemsi wanti tokko bakka tokko gara fageenya murtaa'e tokko yeroo murtaa'ee tokko keessatti sadhata yookiin birqaba wanta biraatiin wal bira qabuudhaan ibsamu sochii jedhama. Sochii jechuun adeemsa bakka tokko kaanii waan tokko bakka takka ittiin geessu dhiibuunis ta'e kuni sochii jedhama. Akaakuuwwan sochii gosa hedduu jira. Tokko sochii daandii sirrii jira, sochii gomboobaa waan jedhamu jira, sochii geengoo, sochii martoo, sochii hollannaa. Kun hundi gosoota sochii as keessa isin kaa'ee jechuudha. Maali akka isin dubbistanii viidiyoo kan keessatti ibsaatiin ture kanarratti immoo dubbistee hubachaa akka deemtuuf isin barreesse. Sochiin daandii sirrii sochii akkamii? Fakkeenya qaamolee safartamoo fiizikaalaa qaamoleen safarri isaanii battalatti yookiin karaa biraatiin gaggeeffamu qaamolee safartamoo fiizikaalaa jedhama. Sochii daandii sirrii keessatti jechuudha. Qaamolee safartamoo fiizikaalaa kun bakka lamatti qoodamudha. Qaamolee safartamoo bu'uuraa fi qaamolee safartamoo diriirfamoo waan jedhamu jira. Kunoo maalirratti hundaa'eeti? Akkamii beekuu dandeenya? Qaamoleen safartamoo kallattii akkamii? Kanneen kaal qabeeyyii ta'an kan kaal dhabeeyyii ta'anoo akkamii? Waan jedhu as jalatti isinii kaa'amee jira jechuudha. Qaamolee safartamoo fiizikaalaa jira. Kan akka fageenyaa, kan akka qaxxaamuraa, saffisa, ariitii, guula. Kun hundi fageenyi waan akkamii? Fageenya jechuun maali? Qaxxaamura jechuun maali? Qaxxaamurri fageenya kallattii itti wajji wal qixa ta'uu isaa. Akkasuma saffisa jechuun maali? V jechuudha. Dubeen isaas V'dhaan kan ibsamu ta'uu, saffisa dhaabbataa, saffisa jiddu galeessaa, saffisa dhaabbataa, saffisa jiddu galeessaa kana jechuudha. Akkasuma fakkeenyota shallagamoo kan jedhu asitti eega shaakaltanii booda viidiyoo ta'an deeggaramtanii dalagamaa ture waan ta'eef yoo daaraktii wal bira qabdanii waan ifii keessanii shaakaltanii wajjin wal bira qabdanii hojjedhaadha. Fakkeenyi dalagamee jira. Dura shaakaluun isinirraayi. Kabiraa waa'ee ariitiiti. V jechuudha. Ariitiin maali? Saffisni ariitiin qabu maali? Ariitii jechuun maal jechuudha? Ariitii jiddu galeessaa maali? Ariitiin averaging isaa jechuudha. Ariitiin jiddu galeessaa maali? Ibsa isaa asirra kaa'amee jira. Ariitiin saffisa kallattii wajjin wal qixa ta'uu kan agarsiisu. Akkasuma iddo bu'een guulaa maali? Guula jechuun maal jechuudha? Yuunitii waltawaa guulaatu maali? Meetir par sekondii ta'uusaa fi fakkeenya shallagamuun guulaa wajjin wal qabatu. Kanaas foormulaa asirra kaa'amee jiru wajjin fakkeenya kanarratti viidiyoo kanarratti isin hojjedhee wajjin wal bira qabdanii cheeggootanii hojjechuu qabdu jechuudha. Gilgaala 7 akkasii. Humni jechuun maali? Hiikaan humnaatoo maali? Humnaa fi humni harkisa akkamii akka qabdu, lafti humna harkisa akkamii akka qabdu asitti force is equals to mass times acceleration jechuudha. F is equals to formula humnaati. Formulaan humnaa F wal qixanii ta'a mass times acceleration hanga baay'isuu guula kayyennu jechuudha. Akkamitti arganna? Asirrattis fakkeenyaan dalagamee jira. Yeroo hangi tokko nuu kennamu guulli yeroo nuu kennamu meetir par sekondiidhaan jechuudha. Achirra dhaabbattee humna barbaaduu ni dandeessa. Force is equals to mass times acceleration waan jedhee jiruuf jechuudha. Akkasuma asitti humna harkisa lafaa wajjin wal qabsiisee taateewwan humnaa, humni taateewwan akkamii qaba? Taateewwan humnaa wajjin wal qabatan waa'ee sochii warratti uumamu humna safaruudhaa wajjin wal qabsiisee SI yuunitiin humnaa maali? Niwuton meetiriin maali? SR saayikniikutoo waan akkam maal akka moggaasee Gilgaala 7.2 maali kan jedhu kana just stop irra godhaa dubbisaa deemuudha tu isinirraa eegama. Waa'ee fakkeenya waa'ee anniisaa wajjin wal qabsiisee hiikaan anniisaa maali? Gosawwan anniisaa jijjiiramuun anniisaa ta'u. Anniisaa ifaarra gara anniisaa keemikaalaatti, anniisaa ifaarra gara anniisaa elektiriikiitti, jijjiiramuu anniisaalee, anniisaa sochii, anniisaa kuufamaa, anniisaa makaanikaalaa, anniisaa ho'aa, anniisaa keemikaalaa, anniisaa elektiriikii, anniisaa nikulaarii fi kanneen kana fakkaatan tokkotti ibsamee jira. Fakkeenya anniisaa sochii kineetikii enerjii inni jennuun ibsisaa kunoo. Anniisaa kuufamaa yoo jennu asitti kaa'amee jira.
annisaan ho'aa ka akkami kanaa jechuudha. Gaafin torba yookiin gilgaala torba tuqaa lama sila waa'ee annisaalee kanaa wajjin wal qabatti maddoota annisaa maddoonni annisaa gaa uumamaan kan argamu jira kan uumamaan hin argamne jira namtolchee jechuudha. Annisaa haaromfamuunii fi kan haaromfamuu hin dandeenye fa'aa jira. Kan yeroo itti fayyadamnu dhumatu kan yeroo itti fayyadamnu dhumatuu fi kan hin dhumanne jira. Kan dhumatu kan haaromfamuu hin dandeenye jennaan. Kan yeroo itti fayyadamnu hin dhumanne ammoo kan haaromfamuu danda'u. Annisaalee gosa lama jira. Annisaa haaromfamuu danda'uu fi kan hin dandeenye jennee jechuudha. Okay, kan akkasin naa qabattanii annisa aduu waan jedhamu jira. Annisa bobaa, annisa bubbee, annisni aduu maali? Asitti jechuudha. Annisa aduun annisa wantoota hunda bu'uura annisaa wantoota hundaatiif kan kennitu yommuu taatu bakka kanatti waa hedduudhaa wajji wal qabata. Waa'ee soolaaraa, waa'ee elektiriikii maddisiisuu jechuudha. Waa'ee footosynthesis wajji wal qabsiisee annisa aduu bu'aa guddaa qaba. Annisaan boba'aa maali? Wanyaati keemikaalaa mootora keessatti gaggeeffamuun maaltu uumamuu danda'a? Annisaa kamtu gara annisaa sochiitti jijjiirama kan jedhu jechuudha. Annisaa bubbee wajji wal qabsiisee sila waa'ee sochii qilleensaa bubbee wajji wal qabsiisee jechuudha. Haala qilleensa naannoo akka inni qabbanaa'u gochuu, annisaa bishaan keessatti ifaan akka inni maddisiifamu, annisaan bishaan keessa gaggeeffamu akkami? Annisaa makaanikaalaa gara annisaa kuufamaa yookiin annisaa sochiitti jijjiiramuudhaan bishaan irraa madda annisaa haayidrooelektiriikii jedhamu akkamitti kennamuu danda'ama, akkamitti maddisiifamuu danda'a? Annisaa niikulaarri yeroo dhukaafamu yeroo lolaafis ta'e yeroo dhukaafamu annisaa akkamtu achi keessa jira? Gosa annisaa kamtu achi keessa jira? Jennee waa'ee annisaa humna achi keessa jiru sana hubachuun ni danda'ama. Annisaa niikulaarrii jechuun maal jechuudha? Asirraa just hubachuu keessan dabalata gaafilee gilgaala keessa isin kennamu kana ittiin yaalii godhaa hojjedhaadha. Inni biraa akkasuma waa'ee sila waa'ee gilgaalotaatii wajjin kan wal qabatu, waa'ee qabeenya uumamaa wajjin wal qabatu, miidhaawwan qabeenya uumamaa ragguu danda'u, sababoota qabeenya uumamaa manca'uu danda'an, manca'insa bosonaa, baay'ina uummataa wajjin wal qabatee, baay'achuun uummataa maal akka ibsu, baay'achuu uummataa bakkeenya beeyladootaan qotamu, waa'ee baay'achuu uummataa irraa kan ka'e hanqina uumamuu danda'u, waa'ee faalama qilleensaa, waa'ee hanqina hedduu uumamuu danda'u jee saayinsii waan lafa kaa'e asitti qonna boodatti hafaa fayyadamuudhaa fi kana wajjin diinagdeen akka kufu wantoota taasisan jechuudha kan asirra kaa'amee jiru. Manca'insi bosonaa to'achuu akkasuma itti fayyadama bobaa wajjin wal qabsiisee akkamitti akka wanna godhamu annisaawwan haaromfamuun itti fayyadamuu, lafa jiidhina qabuu fi sirna kunuunsuu, dandammanqinsa kutannoo hubannoo hawaasaaf uumuu, kun hundi adeemsa annisaan ittiin gaggeeffamudha. Kun ammoo gilgaalota gaafiiti. Gilgaalota gaafii kana gaa hojjedhaadha gilgaala boqonnaati. Viidiyoo kana osoo ilaallee isa kana irratti dura shaakalaadhaan isin hin jaa. Eegasii viidiyoo kana wajjin deeggaramuu dandeessanii ni xixiqqaataa iddoo mul'atu haa ta'u garuu kilik yoo irra gootan istoop yoo hangootan ta'e dubbistan isin fayyada isin shaakalsiisa fuulduratti akka isin hubannoo barnootichaa cimsattanii yoogaa qormaaticha dalaguufis fuuldura barnoota keessanii hubannoo daran akka isin cimsu waan taasisuuf jechuudha. Itti dura viidiyoo kana osoo ilaalle kana irratti shaakalsiisuudhaan isin dhaama. Gaafiileen kun hundi gaasanii hojii ol qabata. Arraaf asirratti isin dhaama. Saayinsii waliigalaa kutaa torbaffaa yaadannoo gabaabaa boqonnaa 4 hanga boqonnaa 6 torbaffaadha. Kanaan kun isiniif xumuramee jira. Hordoftoonni keenya hedduu takka galatoomaa naaf jiraadha. Miseensa YouTube kana waliin ta'anis ta'a akka namoonni biroolee seenanii fayyadaman taasisaan isin jaa dhaamsa obbolummaati kan isiniif dhaamu. Komentii yoo jiraate yaadni yoo jiraate please komentii jalatti naa barreessaa. Hordoftoonni kiyya hundinuu bakka jirtanitti nageenyi gammachuun akkasuma fuulduratti milkaa'inni keessan isiniif haa jiraatu isiniif hin hawwa. Kanaaf haga viidiyoo birootii walitti deebinutti nagaan naaf tura dhaamsa kiyya jecha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.